Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata guraandhala 14 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 7 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduutu dursaa amma gara oduudhaa fi gara jaallanneetti isin dabarsa. Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun wixataa har'aaf jenne kunoo. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay dhiyeenya kana mooraa baqattoota Barahaallee irratti meeshaa gurguddaa fi dhukaatotaan haleellaa geessisaniin baqattoonni 12 ajjeefamuu fi kanneen biroo madaa'u jaarmayaan Deemokiraatawaan Galaana Diimaa kan Affaar jedhamu beeksisee jira. Barreessaa dureen jaarmayichaa Ibraahim Haruun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti baqattoonni Affaar kanneen Galaana Diimaa 15,000 ta'an mooraa sana keessa dahatanii jiru. Miseensi hooggana jaarmayichaa kabiroo Yaasiin Mohaammed Abdallaa gama isaaniitiin baqattoonni kun dhiittaa mirga namoomaa Eertiraa keessaa dhiyeessuun kanneen miliqan turan jedhaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gamasaan jaarmayaan kun kan mootummaa Eertiraan gurmaa'eef isaaf hojjetudha jechuun himata. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti namoota caamaa amma mudatee rakkataa jiran gargaaruuf qarshii miliyoona 500 ramaduusaa mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Kana malees gargaarsa hatattamaa kan qarshii miliyoona 200tti shalagamu namoota miidhamaniif raabsuusaas ibsee jira. Maalii gama kaabaa keessatti dilbata kaleessaa ganama loltoonni biyyattii 2 ajjeefamuun ibsameera. Kunis maaddee loltootaa irratti kanneen duula jahaad gaggeessan haleellaa dhaqqabsiisaniin ta'u waraanni biyyattii caasaa miidiyaa hawaasummaa irratti labsee jira. Gareen hidhattoota shororkeessotaa maaddee waraana biyyattii isa Mi'aafuunkee keessaa barii lafaa haleeluusaa waraanni Maalii beeksiseera. Haleellaa kanaan miseensoti waraana sa'aatii 2 ajjeefamuu fi kanneen haleellaa kana banan keessaa immoo 5 ajjeefamuu waraanni dabalee hubachiise. Waraanni Maalii walitti bu'iinsa baatii sadaasaa muddee dabre gaggeeffameen namni 6 ajjeefamuu amajjii 5 bara 2022 eega beeksise as inni ammaa kun isa jalqabaati. Erga duula baatii muddee darbe labsame as loltoota jihaad ajjeefaman kurna hedduuf akkasumas maadheelee isaanii barbadaa'eef waraanni Maaliitti gaafatama fudhatee jira. Maaliin kan yeroo jalqabaaf bara 2012 mul'ate loote seentota jihaad to'achuuf qabsaa'aa kan jirtu yoo ta'u ergasiis Burkina Faasoo fi Niger keessatti babal'ataa deeman. Bara 2020 keessa waraanni pireezidaantii Maalii ka turan Ibraahim Keetaa aangoo irraa darbee aangoo eega qabate as michoota addunyaa waliin falmiin gaggeeffamu dabalaa jira. Kan wal waraansaan bututtee Yaman kaabaa keessatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa 5 butamanii fudhatamu jaarmayichi dilbata kaleessaa beeksisee jira. 5 ka butamanii fudhatamu jimaata darbe bulchiinsa Yaman kibbaa Abiyaan jedhamu keessatti yoo ta'u hojii itti bobba'anii turan xumuranii gara magaalaa buufata doonii taate Edenitti deebi'aatu jiranii ta'u dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Eric Kenko dhaabbata oduu Ajaans France Pressiif ibsanii jiru. Akka isaan gadhiifaman gochuuf tokkummaa mootummootaa aangoota waliin itti dhiyeenyaan quunnamaa akka jirus Kenkoon ibsaniiru. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kana eenyu akka butee fudhate garuu battalumatti ifan turre. Magaalaan Eden maaddee mootummaa Yaman kan addunyaan beekannoo laateef ta'uudhaan beekamti. Haalli Yaman keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa isa addunyaa irratti hamaa ta'e jechuudhaan waamamu kanaan namoonni miliyoona hedduun manaaf qe'ee ofiirraa godaananiiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Ukraine Vladimir Zelensky chaansilarii Jarmanii Olaf Scholz wiixataarraa Kiev keessatti kan simatan yoo ta'u kunis Raashaan Ukraine irratti weerara gaggeessuuf sodaachisaa akka jirtu ta'us
Hoogganoonni biyyootii gama dhihaa garuu tokkummaa Yukireeniif qaban ibsaa jiran. Chaansilariin Jarmanii dilbata kaleessaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Raashaan daangaa Yukireen waliin qabdu irratti waraana ishee ijaaraa kan jirtu ta'uun sodaa guddaa ta'uu dubbatan. Kanaaf daawwannaa wiixataarraa Kiev keessatti gaggeessan akkasumas kibxata borii immoo Moskoo keessatti marii pireezidaantii biyyattii Vladimir Putin waliin gaggeessuuf jiran Awurooppaa keessatti nagaa buusuuf maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti akka ta'e dubbatan. Walgahii guyyaa 2 keessatti sochii waraana Raashaa gaggeessaa jirtu irratti dubbachuuf jiru irratti Raashaaf miseensonni jaarmayaa nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa kanneen biroo akka argaman Yukireen dilbata kaleessaa gaafattee jirti. Miseensota jaarmayaa nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa gidduutti nageenya laalchisee addaan qoodamuu hin qabnu jechuun Raashaan dhugumaan dubbatti taanaan muddama jiru laaffisuuf akkasumas nageenya hundumaa mirkaneessuuf jecha waa'ee waraana ishee ibsuun dirqama irraa eegamu ta'uu ministeerri haajaalaa Yukireen Dimitro Kuleba Tiwiitarii irratti barreessanii jiru. Waan hundumaa ifa gochuuf yeroon isaa amma jechuudhaan immoo qaamni United States bakka bu'uudhaan jaarmeecha keessa jiru deeggarsa isaa ibsee jira. Raashaan garuu Yukireenii weeraruuf karoora hin qabu jetti. Dilbata kaleessaa pireezidaant Baayiden bilbilaan gita isaanii kan Yukireeniif abbaa biyyummaa fi daangaa Yukireen kabachiisuuf cicha Ameerikaan qabdu bilbilaan irra deebi'anii mirkaneessaniifii jiru. Poolisiin Kanaadaa dilbata kaleessaa shofeerota konkolaataa fe'umsaa kanneen uggura dhukkuba COVID-19 irra kaa'ame mormuudhaan daandii Ameerikaaf Kanaadaa wal agarsiisu cufanii turan bansiisee jira. Hiriirtonni mormii kana gaggeessan kanneen hafanis kan hidhe yoo ta'u daandii cufuun isaanii diinagdee biyyoota lameenii miidhee jedhu. Poolisiin Windsor akka jedhetti naannoo riqicha biyyoota lameen wal agarsiisu kan gama Kanaadaa keessatti namoonni kan hidhaman yoo ta'u konkolaataan akka hin sossoones dilbata kaleessaa fuudhamanii ugguramanii jiru. Namoonni daldala qaban hiriirtota kanaan naannoo keenya gadhiisaa deemaa jechuun gaafataa turan. Shofeeronni tallaalii farra dhukkuba COVID-19 argachuun dirqama ta'uu fi uggurri dabalataa kaa'amu kan morman yoo ta'u kunis weerara vaayirasii Omicron akka gadi bu'uuf ta'uun ibsamee ture. Uggurri Kanaadaa keessatti hojiirra oolaa jiru kun kan Ameerikaa keessaa caalaa jabaa yoo ta'u lammiiwwan Kanaadaa hedduun deeggaranii jiru. Lammiiwwan Kanaadaa irra jireessi kan tallaalaman yoo ta'u lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan du'anis kan Ameerikaa irraa 3 keessa harka 1 qofa. Mormiin Kanaadaa keessatti ka'e kun Faransaay, Neezerlaand, Siwiizerlaandii fi Awustiraaliyaa dabalatee addunyaa irratti qalbii kan hawwate yoo ta'u Ameerikaa keessattis shofeeronni konkolaataa gurguddaa hangi tokko baatii bitootessa keessa mormii gaggeessuuf dubbataa jiru. Dhukkuba COVID-19 ilaalchisee uggura kaa'ame mormuun wiixataa har'aa Beeljiyeem keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Hiriirri kunis gara magaalaa galma mootummaa biyyattii Biraaselsitti qajeelaa kan jiru yoo ta'u aangoonni mormii konkolaataa yookiin geejjiba motora qabaniin Biraasels keessatti gaggeeffamu ugguranii naannoo daangaa Beeljiyeemittis ulaa sakatta'aa qopheessanii jiru. Muummichi ministeera biyyattii Alexander De Croo akka jedhanitti seera akkaan jabaa ta'e qabaannee hin beeknu kana malees kana caalaas hin qabaannu kanaaf naannoo keessanitti komee keessan dhageessisaa jedhan. Gama kaaniin Hong Kongiin kan hoogganan Carrie Lam wiixata har'aa akka jedhanitti weerara dhukkuba COVID-19 samarsaa 5ffaa ittisuuf biyyi isaanii gatii guddaa baasuu ishee dubbatan. Kana malees to'achuuf kan magaalattiin dandeessuun ol turee jedhaniiru. Kanaaf haalli jiru mootummaa yaaddessaa jira jedhanii sanaafis ni gaddinaa jedhu. Reuters akka gabaasetti Hong Kong baatii keessa jiru guraandhala jalqabatti guyyaatti namni 100 kan qabamaa ture yoo ta'u amma garuu guyyaatti gara 1300tti guddataa akka jiru yoo ta'u ni dabalas jedhamee eegama. Haala dabalaa deemuu kan ittisuuf Chaayinaa waliin irratti hojjannaa jedhan Lam. Gama biraan gaazexaan Washington Post akka gabaasetti pireezidaantii United States Joe Biden waan ittiin COVIDin qabamuu fi qabamuu dhabattiin ilaalan miliyoona 500 kun qabu. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena nu wajjin tura.
Yaada Raashiyaan Yukireeniin weeraruu dandeessi jedhuun kan ka'e Yuunaayitid Isteetsi loltoota ishee warreen waraana Yukireen leenjisaa turanii biyyattii akka gadhiisanii bahanu ajaja kenniteetti. Namootaan embaasii ishee keessa jiranus hir'isuudhaaf murteessiteetti. Dhimma kanarratti gabaasa Araash Arabasadiitiin qophaa'e tujubeen akka taanutti dhiyeessiti. Humnoonni Raashiyaa fi Beelaaruus shaakala waraanaa Beelaaruus keessatti gaggeeffamu irratti ni hirmaatu. Gama kaabaan yeroo ammaa naannoo Yukireen waliin waldaangeessurra yoo xiqqaate loltoonni Raashiyaa 100,000 walitti qabamaniiru. Raashiyaan kaayyoo Yukireeniin weeraruu akka hin qabaanne dubbatti garuu ta'uu baannaan aangawoonni gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi ni akeekkachiisu. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Jeek Suliivaan akka jedhanitti akkaataa isaan itti humnoota isaanii ijaaranii fi akkaataa isaan haalawwan itti karoorsan yeroo dhiyootti tarkaanfiin waraanaa jiraachuu akka danda'u agarsiisa. Kanaaf gama dippiloomaasiin hojjechuu itti fufuuf qophoofnee jirra. Garuu immoo yoo Raashiyaan itti fufti taate michoota keenya waliin mala qindaa'eef murteessaa ta'een deebii kennuuf qophoofnee jirra jedhan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin sanbata darbe bilbilaan dubbatanii jiru. Waayit Haawus yoo Raashiyaan ollaa ishee weerarte gatii guddaa hatattamaan kan ishee baasisu ta'uu kan ibsu ergaa Baayidan Tiwiitarii irratti maxxansee jira. Mariin bilbilaan geggeessame sun muddama jiru qabbaneessuuf waan gumaache xiqqoodha jedhameera. Seeratumtoonni Ameerikaa waa'ee haala kanaa yaaddoo qaban ibsaa jiru. Riippaabilikaantichi Senatar Liinsee Giraam caasaa oduu ABC'f torban kana ibsa kennaniin akkas jedhan. This is not the last president America will have. If Russia invades the Ukraine, you will destroy the U.S. Presidentiin kun presidentii Ameerikaan qabaattu sadhumaa miti. Yoo Raashiyaan Yukireeniin weerarte waggoota kunan hedduu fi hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaa gidduu jiru mancaasta. Presidentiin Ameerikaa marsaa asii dhiyootti filatamu kamuu innaa dhimmi Raashiyaa ka'u danqaa itti ta'uu mala. Puutiin kana ni hubatu jedheen abdadha. Kremlin Yukireeniin weeraruuf karooran qabuu yoo jedhu ministiriin ittisaa Raashiyaa immoo viidiyoodhaan dooniileen 30 ol ta'an shaakala galaanarraa geggeessuuf socho'uu isaanii mul'isee jira. Gama kaabaan deemsa gabaabaa gara Azoof jirurra qofa dooniilee xixiqqoodhaan waardiyyaaleen daangaa Yukireen eegan jiru malee galaana Raashiyaa waliin gitan. Bara 2014 innaa Raashiyaan seeraan ala Kiriimiyaa qabatte Yukireen humnoota ishee galaanaa hedduu dhabde. Yuunaayitid Isteetsi hojjettoota ishee embasii Kiiv keessaa gamasii baasuudhaan lammiiwwan Ameerikaa Yukireen keessaa akka ba'an akeekkachiisteetti. Waayit Haawus illee loltoota humnootii Yukireeniin leenjisaa turan gamasii baasuudhaan kan ministiriin ittisaa humna qilleensaa murna 82ffaa 3,000 ta'anitti makamuuf jiru jedhe gara Awurooppaatti ergee jira. Madiinaa Gammachuu Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti barattuu seeraa waggaa 5ffaati. Madiinaan dorgommii barreeffamaa waldaa fannoo fi addeessa diimaa idilee addunyaatiin qophaa'ee injifachuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Dorgommii kanarratti barattoonni 48 yuunivarsiitii 30 keessaa biyyoottan baha Afrikaa 7 keessaati kan irratti hirmaatan. Dargaggoonni yoo jabaatanii hojjetanii waan kaayeffataniitti fiixaan bahuu danda'u milkaa'uu danda'u jette Madiinaan. Naakoor Malkaatu gabaasa kana qopheesse kanattaan dhiyaata. Barattuu gosa barnootaa seeraa Yuunivarsiitii Dambidolloo Madiinaa Gammachuu waa'ee dorgommii injifattee sagalee Ameerikaatti himteetti. ውድድሩ በአይሲአርሲ የሚዘጋጅ ውድድር ሲሆን እና የአፍሪካ ሀገራት ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚዘጋጅ ነው። dorgommichi waldaa fannoo fi addeessa diimaa idila addunyaatiin kan qophaa'e yommuu ta'u yuunivarsiitiiwwan biyyoota Afrikaa 30 keessaa barattoota 48 irratti hirmaate. Barruun ani barreesse waa'ee mirgoota namummaa idila addunyaa yookaan immoo seera waraanaa jedhu irratti yoo ta'u akkan injifadhu wanti na taasise rakkoowwan hojiirra oolmaa seerota kanneenii irratti mudatan irratti fuulleffachuu kooti. Dorgommiin kun marsaa 19ffaadhaaf gaggeeffame. Anis Yuunivarsiitii Dambidolloo bakka bu'uudhaan kanan dorgome. Dorgommichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 22 bara 2013 jechuunis ganna bara darbee keessa eegalamuu dubbatteetti. Madiinaan dorgommicha irratti hirmaachuuf akkuma barreessuu eegalteen dorgommii kan addacha seeraa biyyaalessaa barattoota seeraa yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran jidduutti adeemsifamuuf Yuunivarsiitii Dambidolloo bakka buutee gara Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa deemtee akka turte himte.
wayita sanatti tajaajilli intarneetii Dambidollootti addaan citee ka tures ta'u waan direedhaa turteef barruu ishee itti fufuu dubbachuun ganna yeroo boqonnaatti ammoo manni isaanii magaalaa Finfinnee keessa ta'uu dubbachuun sababa carraa intarneetii qabduuf akka dorgommicha irratti hirmaachuutti fuftee himti. Haa ta'u malee yeroo fulbaana darbee gara mooraa yuunivarsiitii Dambidollootti deebitu sadarkaa dorgommiin irratti hirmaatte irra ga'ee beekuuf danqamtee turuu ishee dubbatti Madiinaan. ያጋጠመኝ ውጤቱ ከወጣ በኋላ ነው። qormaanni kan na mudate erga qabxiin dorgommichaa beekame boodadha. Qabxiin isaa kan beekame baatii onkoloolessaa darbe keessadha. Baatii onkoloolessaa darbe keessa akka ta'e hiriyoonni koo natti manis sababa tajaajilli intarneetii bilbilaa waan hin turreef dorgommii irratti hirmaadhee maalirra akka ga'e beekuu hin dandeenyen ture. Dorgomsiistota faanallee wal quunnamuu hin dandeenyen ture. An hiriyoota koo warra bakka tajaajila intarneetii jiru irratti bilbileetan akka ergaa iimeelii kunaaf ilaalan hin godhe. Isaan ammoo waan ergame natti himu. Akkasitti ture akkan mo'adhe kanan dhaga'e. Madiinaan badhaasa isheef kenname ilaalchisee illee ሰርተፍኬት እንዲሁም ደግሞ kanan badhaafame maallaqa waraqaa ragaa fi kitaaba yommuu ta'u maallaqni naaf kenname anaaf gahaadha. Kitaaban jaalladhullee badhaafameera. Wanti guddaan ammoo dorgommii kan injifachuu kooti. Karoora ishee gara fuulduraa ilaalchisuunis yommuu dubbattu ወደፊት ያው አንደኛ በግቢ ወክዬ በዚሁ ላይ መስራት ፈልጋለሁ ከአይሲአርሲ ጋር gara fuulduraatti yuunivarsiitii Dambidolloo bakka bu'uudhaan waanuma seera waliin wal qabatu irratti hojjechuun barbaada. Waldaa Fannoo fi Addeessa Diimaa idila addunyaa waliin ta'uun bakka namoonni tajaajila seeraa argatan fa'aa mijeessee hojjechuun barbaada. Dhimmoota deeggarsa namoomaa wajjin wal qabatan irrattis hojjechuun barbaada. Madiinaan dargaggoota kanneen biroof illee ergaa dabarsitee jirti. መጀመሪያ ይሄ እድል እያላቸው የመሰላቸት ወይም ደግሞ ጆነ አይሳካልኝም ብሎ ተስፋ መቁረጥ አለ አይደለ? jalqabarratti osoo carraa milkaa'uu qabanii anaaf milkaa'u jedhanii dargaggoonni abdii kutatan jiru. Anu biraallee ijoolleen akkasii jiru. Dargaggoon osoo abdii hin kutatin irra deddeebiidhaan yoo yaalan inni milkaa'aaf. Kanaafuu irra deddeebiidhaan yaalan jedhaan. Inni biraan fakkeenyaaf anumti carraa intarneetii dhabee rakkadheen ture. Sun anan daangessine. Kun garuu akkan xiiqiin hojjedhee mo'adhu na taasise. Malee duubatti nan deebisne. Milkaa'inni yeroo tokkotti hin dhufu. Anilleen dorgomee kan inni itti milkoofne qaba. Garuu irra deddeebi'ee yaaluun ammanaaf milkaa'eera. Kanaafuu osoo abdiin kutatin cimanii hojjechuun milkaa'ina argamsiisa. Xumura irrattis muummee barnootaa fi itti gaafatamaa muummee barnootaa seeraa yuunivarsiitii Dambidolloo fi waldaa Fannoo fi Addeessa Diimaa idila addunyaa galateeffatteetti Madiinaan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Yuunaayitid Isteetsi keessatti tapha ispoortii jaallatamaa ta'e keessaa inni tokko tapha kubbaa miilaa Ameerikaa yookaan Ameerikaan Fuutbool isa jedhamudha. Walmorkiin kilaboota adda addaa keessatti yookaan garee adda addaa keessatti geggeessamaa ture xumuramee kaleessa magaalaa Los Angeles keessatti kan moo'ee barameera. Nugusuu Taamiree tapha kana ilaalchisee waan nutti himuu qaba. Nugusuu maal harkaa qabda? Galatoomii Babqaaduu dorgommiin edda galgalaa kun biyya kana keessatti waltajjii ispoortii guddicha ta'uu isaan qabate yeroo gabaabduu qabnu keessatti hordoftoota keenyaa fi odeeffannoo gahaa dhiyeessuu baannus waliigala garuu naannoo dorgommii kanaa haala ture hubachiisuudhaaf yaalla. Super Bowl tapha waancaa ispoortii hedduu jaallatamaan NFL yookiin National Football League biyya kana keessatti kan itti waamamudha. Biyya ambaatti immoo American Football jedhamuun kan beekamu naa ta'u dorgommii kana irratti waggaatti kilaboota 32tu irratti qooda fudhata. Bara 1920 kan hundeeffame NFL jaarraa tokko ol guuttatee kan jiru naa ta'u yeroo sanatti American Professional Football Association maqaa jedhuun beekama ture. Waancaa baranaa marsaa 56ffaaf kan qophaa'e naa ta'u morkattoota isaanii kilaboota 32 keessaa mo'atanii waancaa kaleessaatiif kan ga'an Cincinnati Bengals magaalaa Cincinnati Ohio irraa akkasumas Los Angeles Rams magaalaa Los Angeles irraa ta'anii ture. Tapha kutaa afuriin hiramee daqiiqaa 60 yookiin sa'aatii tokko fudhatu kana ummati Ameerikaa miliyoona 100 ol TV fi sabaa himaalee adda addaan daawwataa tureera. Akkuma gubbaatti ibsine taphi kun ispoortii guddicha biyya kanaa waan ta'eef tapha waancaa bara baraan ummata hedduu hawwatu ta'etu beekama. Fakkeenyaaf bara 2020 taphuma wal fakkaataa Super Bowl kana ummati Ameerikaa miliyoona 100 miliyoona 3 ol
bara 2019 immoo miiliyoonii 98.4 bara 2018 immoo miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 3.4 akkasumas bara 2017 ummati miiliyoonii 100 miiliyoonii 11 fi qabxii 3 akka tapha Super Bowl waggaan gaggeeffamu kana hordofee gabaasaaleen ni ibsu. Egaa tapha waancaa Super League kana ispoortummaa isaatiin alatti qophiin muuziqaa yeroo boqonnaa irratti weellistoota biyyatti bebbeekamoo uummata bashannansiisu adda isa godha. Kan gara biraa immoo ispoortiin kun ga'een gama dinagdeetiin qabaatu si salphaa miti akkasuma cimaadhaanis fakkeenyaaf kaampaaniin guguddaan biyyatti oomisha isaanii bakka uummati miiliyoonotaan itti daawwatu qophii ispoortii kana irratti beeksisuudhaaf sakandii 30 fi doolaarii miiliyoonii 7 akka kaffalanis gabaasaaleen arganne ni addeessa. Yeroo hedduus namoonni politikaa taphichaan duratti fi booda ergaa isaanii na dabarsanii ni beekama. Sanaan pirezidantoonni biyyattii ni beekamu. Yeroo baay'ee taphaan duratti haasaa ni godhu. Kaleessa garuu weellisaan beekamtichi Eminem sirbasaa gidduutti sakandii 45 fi jilbeenfachuudhaan mormii kanaan dura taphataan hidda dhalata gurraachaa qabu lammiin Ameerikaa bara 2018 keessa mul'isee deeggaruun kan fakkaatu jilbeenfatee agarsiiseera. Eminem sana gochuu isaatiin sabaa himaalee hawaasaa biratti baay'ee falmisiisaa ta'ee tureera. Walumaa galatti tapha waancaa kaleessaa kana Los Angeles Rams haga daqiiqaa 58ffaatti morkataa isaa Cincinnati Bengalsiin 20-16 dursamaa ergii tureen booda yeroon daqiiqaa 2 gadii hafe keessatti taphataan Los Angeles Cooper Kupp kubbaa fagoodhaan darbatamteef akka allaatti olutaalee qabatee bakka barbaachisu ga'uudhaan qabxii lakkoofsise. Taphi kun walumaa galatti garee isaatiin Los Angeles Ramsiin 23-20 akka xumuramu godhee injifannoodhaan akka ba'us dandeessiseera. Guutuu Ameerikaatti ummati miiliyoonii 100 miiliyoonii 10 ol achuma istaadiyeemii keessatti immoo ummati 70,000 ol haala ho'aadhaan tapha hordofe kana weellistoonni akka Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige haalaan uummata bashannansiisaniiru. Akkuma hordofnetti hundumti keenya egaa taphichi tapha baay'ee bareedaa ture. Hordoftoota keenya tapha NFL yookiin American Football kana gara fuulduraatti waa'ee taphichaa akka bal'inaan nu hubachiisaniif egeessota akka isiniif affeerru kutaan ispoortii qophii afaan Oromoo yaalii ni godha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophii ispoortii irraa kan isin biraan geenye an Nugusuu Taamireeti. Torban Bafqaaduu Maradaa qopheessaan qophii ispoortii keenya qophii biraatiin isin eeggata. Turtii gaarii isiniif hawwina. Salamat adi Afrika radera milamuri. Salamat adi Afrika maratoni. Galatoomii Nugusu guyyaan har'aa wixataa har'aa immoo qophii biraa ammas qophii torbanii tokko qabna. Qophiin keenya Ameerikaa fi uummata ishee jedha. Jiini guraandhalaa yookiin jiini Febraarii Ameerikaa keessatti ji'a seenaa hawaasaa gurraachaa ta'eetu yaadatama. Jiini kun maaliif filatame? Seenaa maalii of duubaa qaba? Keessummaan keenya har'aa qorataadhaa fi barsiisaa seenaa hawaasummaa kan ta'an Profeesar Asaffaa Jaallataa as biyya Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Tenesii irraa maaliif akka jiini kun filatame nutti himu, ergaan isaas immoo maali waan jedhu nutti himu. Amma gara marii sanaatti isin dabarsa. Inni jiini Febraarii maaliif ji'a gurraachaa ta'e biyya kana keessatti maaliif ji'a warra biraan taane seenaa maalii qaba? Baay'een isin galateeffadha naaf yeroo keessanii bu'aa qaadu. Ji'i gurraandhalaa kun bara 1926tti namichi beekaan Afrikaan Ameerikaa tokko Kaarten Wudsel jedhama. Torban Negro Week jedhee yaada kaase. Negro Week torban yeroo sana Negro jedhamu torban Negro waame wanti kun seenaa gurraachaa rakkoo isaan keessa turanii fi bu'aa isaan Ameerikaa buusan kabajamuu qaba kan jedhuun kaase bara 1960 ammoo
gurraachi wallaansoo guddaa godhanii jii tokko gurraachi yeroo seenaan isaatti kabajamu ta'uu qabatanii calqabanii sababi Carter Woodson gurraandhala filate waan lamaaf sababa lamaaf tokkoffaa namicha Afrikaan Ameerikaanii Frederick Douglass kan jedhamu garbummaa balleessuudhaaf wallaansoo guddaa nama godhaa turedha. Ofiisaaf garba ture garbummaa balleessuudhaaf. Lammaffaa Abraham Lincoln kan jedhamu barasaa pirezidaantummaa keessa garbummaan bade jarri kun lamaan wal duukaa jechaa turan. Jarri sun lamaanuu ji'a gurraandhalaa kee dhalatan. Gurraandhala keetti waan dhalataniif gurraandhala kana filatanii waa'ee seenaa gurraachaa biyya kanatti bu'aa isaan Ameerikaa buusan biyya kan akka isaan itti ijaaran kabajuudhaaf lammaffaa waan isaan ragaa ture beekamaadha. Seenaan isaanii akkamii eenyummaan isaanii akkamii baay'ee taphatamaa ture. Yeroo bilisummaan isaanii argatanii yeroo hundaa namni waan kee darbe yaadate isa dhafu immoo tilmaamuudhaafitu ji'a kana fudhatan. Ji'a kana keessatti waggaatti waan haaraa tiimii haaraa fudhatanii gabba'u. Barana fakkeenyaaf tiimii isaan fudhatanii ba'anii fayyaadhaa fi health in the well-being jedhaniitu wellness jedhaniitu kabajaa jiru. Hundumatti kun kabajamuuf waan gurraachi biyya kanaaf buuse Ameerikaa ijaaruudhaaf waan inni hojjete biyya kana yaadachiisuudhaaf itti ta'e jechuudha. Malee warri biraa ji'a kana hin kennineef warra gurraachotaatu filatee jechuudha. Yaa hin filatanii adiin immoo baruu jalqabee fakkeenyaaf 1976 1976 President Gerald Ford officially organized godhee akka kabajamu himechuudha pirezidaantiin biyya kanaa. Gaarii mee gabaabaadhumatti waa tokko misnitti isin seenaa Oromoo keessatti waa baay'ee kitaabota adda addaa barreessitaniitu. Kitaaba keessan tokko keessatti waan hin arginatti fakkaata. Seenaan Oromootii fi seenaan saba gurraacha Ameerikaa wal fakkaataa yaada jedhu waan kaaftan natti fakkaata. Sabni gurraachi biyya kanaa immoo akkuma beekamu garbummaadhaan warra bitamee biyya kana dhufee asitti dhalateedha. Maaltu wal fakkeessa Oromoo wajjiniin meeshaan gabaabaadhumatti? Namni baay'een hin beeku malee Oromoon illee garba ta'eera beektaa. Kitaaba lama akka nama dubbisuuf itti himaa tokko Children of Hope kan jedhamu Sandra Shelling kan katabame. Lammaffaa immoo The Oromo Diaspora kan jedhamu Professor Makuriyaa Bulchaa kan katabame. Akka Oromoon garbummaa keessatti garba ta'e gurguramaa ture. Maqaan kitaaba kooti Fighting Against the Injustice of the State in the Globalization, Comparing the African American and Oromo Movements. Baay'ee galatooma Profeesara Saffaa yeroo keessan sana jira fudhachuu kootiifi itti deemina waan kana irratti mari'an nama biraa barbaanne. Akkamirraa fanne Voice of American waan akkasii irratti kan xiyyeeffatu abdiin godha. Nama baay'ee barbaadaa fida waan mukutiisa. Haa ta'u haa ta'u nagaatti. Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiruu hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'iilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suur-sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.